Kaamilaa Haaris yeroo gumii paartii Dimookiraatotaa gaggeeffamee ture sanatti akkas jedhan. My mother was a brilliant 5 foot tall brown woman with an accent. Haati tiyya dubartii qaroo dheertuu meetirii 1.2 caaltu bifti ishii magaala. Oggaasuftu ingiliffishii nama bakka biraatii dhufte ta'uun ishii hin beekama ture. Seenaan Kaamilaa Haaris bara 1964 dhalachuu isaaniirraa jalqaba. Naannoo namoonni bakka adda addaarraa dhufan keessa jiraatanii fi jijjiirama argamsiisuuf tattaafatan kan San Francisco Bay Area jedhamu keessatti. Abbaa fi haati Kaamilaa Haaris godaantota Sheemalaa Gopaalan Hindiirraa akkasumas Doonaald Haaris Jamaayikaarraa dhufan. Kaalifoorniyaa Berkeley keessatti ol argan barattoota kennaa addaa qabanii fi baratanii eebbifaman kun Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti barachuuf dhufan. Bara 1960moota keessa Berkeley wiirtuu qabsoo mirga lammiilee fi kan nagaaf itti falman ture. Haaris yaadannoowwan jalqabaa qaban yeroo barcuma ijoolleerra kaa'anii dhiiban irra kaa'amanii gara hiriiraatti geeffamuu akka ta'e dubbatu. Bara 1970tti gaa'illi maatii Haaris dhumasaa ta'e. Haati Kaamilaa Sheemalaa Gopaalan ijoollee isaanii durbaa lamaan waliin naannoo Berkeley Flatlands jedhamuun beekamu keessatti mana jireenyaa yookaan appaartimentii kireeffachuun argataniiru. So they lived above the daycare center, above Shelton's daycare, had a modest 2-bedroom 1-bath apartment. Kanaaf eddugala oolmaa daa'immanii Shelton Daycare appaartimentii gubbaa olitti xiqqoo ta'e kutaa rafiitii 2 fi mana dhiqannaa 1 qabu keessa jiraatan. Kaamilaaf hiriyaa yeroo ijoollummaa akka turan Carol Porter jalqaba Haarisiin bakka awutoobisiin mana barumsaa dhaabbatee barattoota fuudhuuf buusutti wal argan. We were the second class to desegregate Berkeley Public Schools. Manneen barnootaa mootummaan Berkeley keessatti loogiin akka dhaabbatu gochuudhaaf waan gaggeeffame keessatti nuyi warra gitaa lammaffaa turre. Haaris gara Yuunivarsiitii Haawaard, Yuunivarsiitii Gurraachotaa kan seena qabeessa ta'e sana seenuudhaan san booda seera baratan. Yeroo dhiironni gurraachota ta'an lakkoofsaan hedduun Kaalifoorniyaa keessatti hidhamanitti Haaris hojii haadhaalangummaa kan fudhatan yoo ta'u. Qoodi fudhatan kun yeroo baay'ee hawaasa gurraachota Ameerikaa keessatti haala hamaadhaan ilaalama. Hiriyaa ijoollummaa Haaris ka ta'an Carol Porter akka jedhanitti. She wanted to go in and change things so that people weren't being prosecuted the way that they were based on systemic and structural racism. Caasaa haxxummaatii fi sanyummaa irratti hundaa'uudhaan namoonni akka ta'aa jiru sanitti akka hin hirmaanneef seentee waa jijjiiruu barbaadde. Bara 2002tti Haaris dorgommii haadha-alangaa aanaa San Francisco ta'uudhaaf nama aangoorra jiru waliin wal dorgoman. Rogeettii siyaasaa akka ta'an Andriyaa Diwustel dubartoonni paartii Dimookiraatotaa akka filataman gargaaruuf hojjetu. Isaanis akka jedhanitti. There had never been a woman district attorney. Dubartiin haadha-alangaa aanaa taateen beektu. Durumayyuu nama injifattuun turre garuu jalqabumarraa kaasee waan baay'ee adda ta'e qabdi ture. Haaris dorgommii walitti dhiyeenya qabu kan injifachuun hojiitti ka seenan yoo ta'u yakkamtoota hookkaraa irratti murtii kennamuu fi yeroo hidhaa keessatti turanis dabalanii jiru. Namoota yeroo jalqabaa fi yakka hookkaraan himataman akkasumas kanneen dhimma hookkaraan ala ta'een himataman Kaamilaan sagantaa deebisanii dhaabuu ofii back on track jedhamutti qajeelchan. Bara 2010 haadha-alangaa waliigalaa Kaalifoorniyaaf kan filataman yoo ta'u gocha liqii gowwoomsaa irratti baankota Ameerikaa doolaara biliyoona 20 kan daldala qoricha sammuu namaa adoochuu daangaa qaxxaamuruun gaggeeffamuu fi daldaltoota dhala namaa seeraan ala deddeebisan akkasumas walqixxummaa fuudhaaf heerumaa yookiin gaa'ilaa irratti akka waliigalan dhiibbaa geessisaniiru. Bara 2016tti Haaris seenata Yuunaayitid Isteetsi keessatti filatamuun dhimmoota immigireeshinii, eegumsa fayyaa fi haaromsa haqa yakkaa irratti hatattamaan sagalee cimaa ta'e dhageessisuudhaan ol ba'an. Dhaddacha irratti gaaffii ijoo gaafachuun dandeettii hoogganoota humna qabeessa ta'anii itti gaafatamummaa jala galchuudhaan ka beekaman Haaris waltajjii biyyoolessaa irrattis nama beekamtuu ta'an. Garuu bara 2020
pirezidaantii ta'uu fi dorgommii ta'e irratti gareen duula filannoo Haaris jeequmsa hojjetoota gidduutti ta'een kallattii adeemsaa argachuuf rakkatan. Jiil duraan gargaara Haaris turan. Isaanis akka jedhanitti. There's definitely been stories about waa'ee jijjiirraa hojjetoota olaanaa namoota dandeettii qaban naannoo ishee keessatti tursiisuu dadhabuu laalchisee seenaan akka ture beekamaadha. Baayiden kaadhimamaa pirezidaantii paartii isaanii ta'uun injifatanii dhumarrattis Haaris ittaanaa isaanii ta'anii akka itti dabalamaniif gaafatan. Lamaan isaanii gara injifannootti ce'uun dubartii isaan jalqabaa taasise. Akkasumas nama adii hin taane ka jalqabaa waajjira sana keessatti akka injifatan taasise. Godaantonni daangaa Yuunaayitid Isteets gama kibbaa qaxxaamuruuf yaalan baay'achaa dhufuun ittaantuu pirezidaantii ka ta'an Haaris tasgabbii dhaabuu fi hiyyummaa furuuf hoogganoota naannoo sanaa waliin bobba'aniiru. Hatattamaanis xiyyeeffannoo siyaasaa ta'an. Kaalifoorniyaa keessatti filattoota keessaa tokko ka ta'an Kaatii Wilmont akka jedhanitti. Ishiin daangaa keenya eeguuf itti gaafatamtuu ta'uu qabdi ture. Ammallee gara sanitti gadi bu'uun ishiilleen beekamu. Haaris waltajjii addunyaa irratti ergamtuu addaa ta'uudhaan tajaajiluun deeggarsaa fi waldhabdee tasgabbeessuu isaaniif cimsee jira. Akkasumas hojii danqaa cabsuu fi waan eegame caalanii argamuu keessatti Haaris amma guddataa jiran. Pireezidaant Joo Baayiden yeroon eegamnetti dorgommii kana keessaa ba'an. Haaris paartii Dimookiraatotaaf kaadhimamtuu pireezidaantii ta'uudhaan dhiyaatanii jiru.